tu akkam taana waan kana jiran kanne jedhee na wana dubbi samari akkuma qabu bar irrafa rafe inbox malallala in shakka garu jala de amma kana jala de dubbi garana yatte tu jala ani maantu natimi na qabsiise sababa heydari ana heydar walin jalan heydari makana kokke qaba jala de video post gore matan feminena sadde barkaate heydar gudi nu gore bar akkama baay'isa miliyoona 8 post gore maxxansaa jala de amma mootu osoo asiin ummanni kumaatamaan buqqa'u walloon akkasi namni dhumu harargeen arsii namni dhumu gizee wanni kun ajandaa ta'u akkamitti lubbuun nama tokko ka Oromoo miliyoona Isa wayi isinii hima bakka kanatti nama wayitu nama ulamaa adeeni deebansi'a. Mallaquma wayyaa waliin suuqii nama boorsaa ofii fuudhanii salaatee dhufaa meeshaan kun asaa taa'u jedhaniitu. Utaala neetworkii sirreeffatanii uffata malaga sirreeffatanii fi shaantama waliin meeshaa mallaqa olii qabanii deemanii sirreeffatanii qo'a simmana jirtan. Viidiyoo banadhaa neetworkii tuna dhibu jira Dr. Asli jidduudhaan simbaha barakallahu fiikum. Yaadni an dubbachuu barbaade gaafa duraadhaa waan kana ni goona jenneetuma yaadaa turre mari'annelleedha akkuma inni kun argame. Yaaduma isin kaaftan kana kan dubbanne karaa ummataatiin deemuu qaba akkaawuntii. Ya Rabbi. Tayyib baneetiin jira kun amma. Yoo neetworkiin na darbuu baatee fi dhagaame rakkoon qabu. Walii galatti gaafa sana akkas gochaatiin turre laakiin nu durfameetiin sila akkaawuntiin isaadha maxxanfamee waan godhu dhabnee callisne san boodaan akka garee shahaadaatti nuti gadi baanee ofii keenya wanna hojjenne hin qabnu akkuma nama dhuunfaatitti namnuyyuu qarqaarsa irratti qarqaaraa yoo jenne malee gabbaanee akka garee shahaadaatti nu jira sababni isaa wanni kun yeroo sanitti nun quubsine waan ta'eef achi asii wanni kun eega deebi'amee wanni kun akkana jedhame ammoo namoota itti himnee turre abdiitti illee himnee jirra addisuutti illee himnee jirra karaa koree ittiin deemuu qaba. Akkaawuntiin duraa sunilleen mallaqni hagam akka galee fi meeqa akka bahe kun hundi isaa dhaabamee wanni hanqatee miliyoona 100 illee haa ta'u hin yaalama abdiin yaalamuu qaballeedha garuu ammoo akkaawuntiin hoogganamuu qabaa jenneetti ijoollee biyya keessa jiranii dubbisaa turre erga sana ijoollee yaamanilleedha xiqqoosii waliin galee natti fakkaata ijoollee wajjiin achuma irratti xiqqoosiidha ofirraa dhiifne nuti amma ammoo akka wanni an dubbachuu barbaadu xumura irratti amma akka furmaatatti deemnuu fi isin mataan keessan atilleen Dr. Asliin illee namoonni biraalleen namoota gurguddaa biyya keessa jiran dubbisaati koreen ijaarame sun abdiidhaan akkaawuntii isaadhaa as kenni jedhaniini erga sani ammoo waan achi keessa jiru hubatanii baasii waan ta'ellee hubatanii waan hafe wanna haganaatu hafe waan haganaa barbaachise jedhanii haa dubbatanii. Riifeeriin illee qajeeleetiin haa barreeffamu hospitaalli illee haa gaafatamu biyya alaatiif waan barbaachisu miliyoona 30 illee haa taatu waan qarshii guuramee fi baasii baafame guutuu to'ataniiti haganatu hafee jedhaniiti wanna haa jedhani irratti illee abdii hin waaminaati isallee irratti arrumatti kaataniitiin arruma wanna hin jedhina suutaa harka keessa qabadhaati haga dandeessaniin osoo akkana gootanii waan jedhu yaadeeti. Biyya keessa kun namoonni garaagaraa jiranii namoota gurguddaa jiranii namoota kanneen itti bilbilaati akka akkaawuntiin to'atamu godha akkaawuntiin haa to'atamu wanni keessa jiruu fi wanni baafame kun hundi isaa haa wanna jedhu erga sani ammoo waan hafe irratti ummanni haa hojjetu yookaan ammoo akka kanatti yoo itti fufame waggaa irraallee xumuruun hin danda'amu inni illee yaalamuu hin danda'u akka kanatti sababni isaa akkaawuntiin jal'ifamee maxxanfama haga yoomitti itti fufa haga yoomitti itti fufa. Daangaan qabu jechuudha. Kanaafuu har'aa fi akka amma heddar jedhallee osoo hin taane asli Dr. Asliin illee akka namatti muddusan har'a kana hin kadhanna. Suutumaa jedhuutiin nuti illee mootaa dhaga'u jirra. Asli biraallee dubbiin akka geetteen beeknu hammuma dhagaatiin turre harka keessa qabadhaati warra biyya keessaa dubbisaa jechuu barbaadeeti. Baarakallahu fiikum tanuma yaanni kiyya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أول قيل فما دي فما ودا وجي والله سنتي لدي دبي. أما يو أبدين في هيا من كنني استثمنتي سباسو وانجل هندن دأمو تكا إنني وانجل أمريكان رجال ليوت رجال صوب ليوت صوب استثمنتي هيا مكي يامبروجين إني بافني يو إني جتشن كنني
asigabuuneetumaan gara biraatti deemuu hin dandeenyu. Laazima hayyama kennuu qaba. Yoo inni hayyaman keenya isteetimentii isaa namni caafii qubaantuu hin jiru. Hin danda'amu dhorkaa. Haydar keessaa gaafachuu hin dandeenyu waan kana maa dirqamaa asirratti ni dhufuu qaba. Aha, yoo isin sangoota hin danda'ama rakkoon hin jiru. Yoo keessaan goonaa nuti. Asliin nuun akka garee shaadaatti. Deematta waan kana goosisuu hin dandeettani. Isintu jira nuun akka gareen shaadaas ta'e akkuma ormaatti jira nuti gama ala teenyeetu ilaalla akkuma jalqabetti Dr. Asliin isinis akka koreetti akka waan jalqabdan kana otoo inni sitti bilbilee atis keessaan dubbatanii warri koree waan kana gaafata yoo inni jedhe tole jedhe yoo dide immoo yoo dhufne maaliif ammuma kaane nuti har'a Ustaaz Farhaan nuti har'a wal geennee nama 5 jahanii ta'uu dide inni sun yoo amma Ustaaz Xaayir dawwalee fi inni mara haa baay'inaan asuma dubbii gabaabsanaa jechuun nuti har'a kanatti wale guyyaa guutuu hojii keenya dhiisne. Sagaleen keessan jiru Ustaaz Farhaan. Dhimma kana ta'uu baree jira inni dhimma kana ta'uu bareera yeroo bilbiltaniif moo waan biraatiif akkan beekutti waan biraadhaaf deemtanii akka waan kana irraa hubattan malee. No. Dhimmuma isaa kana galmaan geenyaa an obboloota amantaa biraa malee obboloonni kun muslimaallee natti dhufaan jiran jedheenni komii mana Ustaaz Sheeriyaatiitti itti dubbannaan osoo nuti jirru obboleessi keenya hummaata kanaan booda waa'ee dhimma fayyaa isaa nuti jalqaba irraa akiraatti fuufaa mallaqa jiruu fi hin jirellee addaan baafannee haala fayyaa riizaaltii illee fuunee waan cufaa waan ergama of biyya ergamnu waa hunda kanaan booda nuti godhannee wareegama of qabnee walii bilbillee kaanee dhaqnee argachuu dadhabne jechuudha. Waa'ee birriidhaaf akka isa bira dhaqxan itti himtanitti jechuu barbaade ifa gootanii waan kana adda baafachuuf bira dhufaa jirra jettanii ittu isaan hin jenneemi. Waluma hundumaaf nuti waa'ee fayyaatis waa'ee birriitis waa hunda. Kanaafan jedhe amma immoo innis waan kana dhagee jira waan ta'eef dhimmi itti barbaadamu maaliif akka dubbataa jiru hin beeka waan ta'eef akka koreettis ta'ee asliinis itti bilbilamee waan kana sirriidha wanni jedhamu jedhamee itti dubbatame lakki yoo jedhe immoo nuu kennitaa waan kana jedhame tole yoo jedhe waliin haqxanii isteetimentii baastu yoo amanes amanee as akka isin wajjiniin fiddanii dhuftan yoo immoo lakki jedhe immoo bor walitti deebinee waanuma ummanni murtii kennu ummata wajjiniin jira nutis ummatadha ummata afaan akka dubbannu waan jedhu akka koottan akka sosoo godhanee wanni hubachiisuu barbaade dhiifama Abuu Sabraddiin asli wanni hubachiisuu barbaade asli ta duratti amma dubbatte suni hatta qarshiin duratti amma dubbatte ka Abu Mu'aadh birra jedhe sun hundi isaa dhawwama akka garee shaadaatti hin hojjenne jenneetiin nuti yaannedha laakiin xiqqoosiidha akkana xiqqoosi sunille wama garee shaadaatti sila wanni suni miliyoona tokko maanaan ergine dirqama leeyitii yaabdin nan naquu qabni damintee bidina guru ma ati warra irraa fudhattu baay'ee qabdaati miskiina rabbii gargaaruudhaaf waliigalatti wannan jechuu barbaade waliigalatti wanni gargaaruun naman dhibdu laakiin Haydar illeen haa obsu akkuma Sheek Riyaad illee jedhanii Ustaaz Farhaan illee jedhanii akkuma jedhame kanatti ali asliin illeen taa bilbilu namoonni biraa illeen haa dubbisanii haa to'atamu haa jedhaniini yoo dide achi boodaan itti deebi'ama osoo akkas godhame gaariidha jedheetii yaada osoo Haydar osoo qabamte gaari qabamuun kuwama jiruuti. Haydariif Xaayiritti nuu kenna suma irratti tuun bu'in Haydariif Ustaaz Xaayiritti nuu kenna akkuma jarri har'a yaalanitti har'as jarrumti haa yaalani asliinis haa yaalu ishii asli Haydarii fi Ustaaz Xaayirii warra biyya keessa jiran irraa nu buusin. Akkasii miti. Anaami. Abdiin waan kana keessatti qooda qaba. Duraan illee halkan wayii jimmarraa ka'ee qaaxaraa bulee biyyallee jira namootallee wal beeka tolas beeka lolas beeka. Abdii Geetaachoo viidiyoo waraabuuf deemaa jira jedhan isa bira isaaf waraabuuf komii miidiyaa irra ka'e kana dhaga'ee. Abdii Geetaachoti Haydarii Ustaaz Xaahirii namoota jajjaboo biraa biyya jiran Ustaaz Raayyalleen akkaawuntii maqaa isaatiin banuu fi baankii bira ga'ee duuban deebi'ee jira. Viidiyoo qabatanillee baankii keessaa duraa kana ergan. Ani waan hundanaa ta'udha. Isinii galeemi. Sanillee ragaa viidiyoo adda baalame qaban. Kajarri mana dhaqanii Ustaaz Raayyaa kadhatan. Dhaqanii Aba gurbaan maraatu sun akkana maqaan nu balleessaa jira akka islaamatittuu maqaan nu bade wanni kun akkamii yoo dhugaa ta'e ba dippiloomaasii mangad inni ilaalleen karaa dippiloomaasiitiin qabna yooma dhugaayyuu ta'e yoo soba ta'e immootu an dhiifama gaafadhee birrii biraa guurrafan obboleessa kiyya zolloomuun barbaadu kama dhugaa qabrii qabaan boru waan ta'u hin beekuan balaan kun balaa ibiddaati hin beekaan gubata zayitii
nama mana ollaa wajjin gallu ka jaartiin gubdee wajjin rakkataa ture jira qaama nama beeku jira yamanitti yaman sanaa kanatti jechuudha. So ani karantaane mucaa kana zollomuun barbaadu wallahi gizee amma akka jedhu kana asillee laalan isaa garaana nyaatti ibiddi zayti kun maal akka nama godhu waan beekuuf laalan isallee garaana nyaata ummanni gowwoomuun kunillee garaana nyaata. Rakkadheetuma dubbadhaan gizee rakkadheetuma dubbadha gara citteen habaatu eetuma dubbataara. Hadhi isayyuu jedhee bar ummanni na dhiisuu dilee koofiyamayyuu guruu na dhogginaan dubbadhe malee qubna garitti hin kaane amma dubbiin tasa kaate. Tasa kaate bara manumaa callisee geemii taphataaru gowwa abdiin keenya akkatti gubatee maarree ta'ee jara kanaanatti ara jara taragaara biyyaa dhiisametti qomuchaan poostii godhatee peejii guddaa qaba jennaan abadan amma galchitu malee osoma amma galchitu malee bari jara na isin fayyaalummaa keessanii wannoo jettan malee birriin guurame guddaadha jedhanii jedhe meeqa himtu malee naan jedhan guddaadha yaalarraa hin hafaa jedhan achumaan inni dhufe nagalchii naan jedhe hin galche birrii meeqaati guuranii jennaan miliyoona 5-4 hanqatee jedhe eda mana baabatitti miliyoona 3-7 hanqatee jedhe viidiyoon biraan mootu kan miliyoona 4 hanqate wal faallay 3-5 hanqate wal faallay jennaan amma abdii kiyyamee isteetimentii baasii fidisi gargaaraa jedheen si jaaladhaa maal jedhee haasaan na jarjarsee wannoo jedhee polotikaa dalagatee gabbuu barbaadee waan san irratti wal qabne ijoolleen jala karaa girri jennaan ani maal go'aa sobaa taaree jedhee booda mootu suuraa kiyya galabbatanii olii gadi hin deemee faaxeen binti islaam kun akka iyyuu waan hin barbaanneef jara na dhiyyina ana kunoo birriin kunootiin illee abbaallee as jira jedhee agarsiise agaruma yaa'ii bira waan hin barbaanneef namallee walitti waan hin barbaanne sanumaa fi alaa kun laalama akkam goona warri biyya jiru waan kana haa sirreessu yoo sirreessuu baate immoo ummata gowwoomsu mataa isaatu wanjala tarkaanfii biraatitti deemayyuu anuyyuu amma walitti afaan baanami yoo sirraa'uu baate ummata gowwoomsu wanjala waan ta'eef tarkaanfii biraatitti deema anuyyuu seeraan gaafatamuu qabaayyuu muslimummaan muslima kun muslimiin akkuma jirutti ta'ee tarkaanfii seera fudhachuutti deemayyuu ani dhiisu haa ta'uu qabatti osoo an argu ummanni kiyya isinuu olamaa'onni kiyyaa gowwoomfamuu qabdan an haa qajeelu haa jalladhu isuu leelaa guddaa hino ani osoo jiru abboonni kiyya namni diin rabbii qomaa qabu gowwoomfamu wallaahi ittiin dhiisu ani feetan na jibbaa feetan na dhiisa al ta'uman ani isinitti hin dhiisu takka nama sheekas ittillee bu'een beeku ragaan abaa asirratti nam tokko kanaafi karaa dippiloomaasiitiin deemaa fixa namni yaada qabdan immootu dubbadha warreen gamaa jiran biraa bu'a qaama dubbii kana tun xumurini buu jedheen itti nuu kenni qaamuma Abuu Zarriin jirani Haydariin jirani Ustaaz Xaahiriin jirani ammuma itti kenni nurraa fudhatan hin buuna gadi maaliif asirra turus hojii wayii dhaabbatu jira dubbii kana isinirraa xumuru malee hin boodheeni maayikii banatan inshallah boritti dhufna dha osoo nurraa fudhataniiti anis gamanumaan isinirraa deeme natti tola dubbii kana booddee situ fuudhe akkanaan hin jenneefi dubbii. Abdii Geetaachoo deebi Haydari fi Ustaaz Xaahiriin fudhatanii nutti hin kenninaati jara kana kenni doktor Yara kam asli Abdii Geetaachoo Abaa Zarrii Haydar Ustaaz Xaahir yeruma kanatti kenni yookaan ammoo Abdii Geetaachoo mataa godhiititti kenni Abdii Geetaachoo mataa isaatiitu danda'uu danda'a. Abdii Geetaachoo deebi sagaleen kee jiru Assalamu alaikum jira garuu ani waan akkanaan baadhu dubbadhaa fi kaan yaaduma keessan dhaggeeffataara. Bakka maaliifi amma eegaluutti fudhatu qaban bar hawaasni waan kana dhugaa ta'uu beeka jechuudha. Doktor takkatti carraan naa kenni ture mee waa darbata. Kun bar argitanii ustaazonni waan kana fudhatu ceemmani bar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi. Wanti callifneef manni kenna nu guyyaa mara asoo laaf callifne malee qaata dhufna keessummaa keessummeessinaa fi callifne duraan dursee wanni kuni namni haga kiyya itti boo'e illee jiru namni haga kiyya laafaa beektaa yaa doktor ani kamalee qalbii tana mataa laafaa qaata narra bayu narraa fudhate atamma carraa anaa kennite beektaa jira. Abaa Zarrii isin dura seenanii dubbadhu Abaa Zarrii seenan sagalee ol kaasi akka dhiiraa yoo dubbattu. Silkii kiyya duraan dursee waan kana
namni haga kiyya itti dadhabellee hin jiru, namni haga kiyya itti boo'ellee hin jiru, namni haga kiyya viidiyoo waraabellee hin jiru. Viidiyoo argaa bootan. Enu bootan. Na dubbisi kaa dubbataara. Bakka bootan sana danu baataa kaa. Waan kana nu beeksisiidha moo birrii guuraa uummata boottan moo isatti boottan? Dubbataa jiraayyuu mire. Waan kanarratti namni haga kiyya dadhabee hin jira jedhee yaadu hattan daqiiqaa suuraan isaa duratti bahe irratti viidiyoo waraabee as jala seentanii ilaaluu hin dandeenya akka inni feesbuuk irratti wanni jedhe irratti. Bifa kana ta'eefi duraan dursee itti nyaadha, itti dhugaa, feetan faarsee bulaanaan jedha, feetan akka feetan jedha. Wanni gurbaa kana biraan as bahe kijiban qabdu an kana waan itti beeke waan argeef takka jedha. Wallahi hallafee isinitti wanni isa biraan as bahe dubbii kijiban qabne. Kadheen gadda gaafa inni jawaariin hin fidanaan jettan nama 1,600 hin fidu jennaan hin fida isinii soomee jedha. Kanallee an takka shakkii irraan qabu. Maaliif waan inni dhugaa irratti du'uuf. Lammaffaa man ghashana falaysa minna. Namni nama sobe nurraa miti Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Yoo wanti kun dhugaa ta'e hin laalla. Abdii illeen kama ganamaa galgala nu waliin haasofnu nutuu bilbillee hin gaafanna. Ofiinuu duuti maa ofuutii jedhe. Ofiinuu wanni kun gadi baya. Ofiinuu wanni kun hin jira. Wanni nu duubat deebinu hin jiru. Ammaaf dubbii nu gabaabsa. Nuti dubbiin laalla yoo silkiin nu jalaa ka'e ani biyyan jiru sila qaamaan bira dhaqa. Ammaaf biyyan jiru silkii hin dawwallaa. Kaanti feekira ustaazaa miti yaran. Aishi dubbata. Kaanti feekira. Min bilbilla illalla walitti yaanna waan kana keessaan laalla sheetahiri heydari ana abdiidha abdii geetaachooti waan kana laallee boru nutu isinitti himna amma abdiillee oli seensisina nutu gaafata bilbillee garee hiinee gaafannaa isaallee hin dawwalla waan kana asumarra nu gabaabsa boru waan ta'e nutu qabee isinitti dhufa jechuu barbaadan. Ayye. Oro isini carranam. Ayye galatoma. Ustaz Rasta baga jiraatte waan ta'e dubbi maree fuusan isiniif takka nama du'aa taati masaajida wayii lafa magaalaa gammoojjii wayiitti ijaaruudhaaf mallaqa bakka gara garaatti kadhataniiti baagimatti qabatanii dhaqaniiti suuqima ollaa masjidaatti dhiyaattu wayii salaatee dhufaa waan kana asnaa kaayyaniiti shaanxan boorsamaan itti kennan. Ada namichi borsa banee yoo laalu wanni calla. Qalbiin bira dabruu dadhabnaani san keessaa fuudhee bakka kaayu kaa'ee suuqii ofii ibiddeetti kaa'ee beekta. Ingube suuqii guutuu. Suuqii yoo gadi bahani masjidaa yoo reebanillee suuqiin gubatte argaa jiran. Amma sheetichi kun suutuma duuba hafee mee hambana hidachaa. Hidachaani. Suuqii tana ani duratti waa askaaye suuqii tana waan askaaye santu gube nama kana qabeenya kana hin kafalaa nama kana naaf fidaa jedhe as fidan suuqiin tanteen gubanne situ gubee jedhe ummatuma duratti situ gube suuqii tee harka keetiin gubde suuqii tantee situ gubee amani jedheen yoo kawaa maraasi hima akkamittan qabeenya kiyya akkamit guba jedheetiin namichi hin lole lollaan hambana dhagaadhe warii masaajidaaf deemuun as kaa'e wariin sun hin gubanne daaraa kana guutuu haadhaati saantibii sibiilaattu as keessallee jira ka hidhamee jiru saantibiin sun way gubatti hin gubattu saantibiin sun yoo as keessatti argamte suuqiin tun hin gubatte yookaan suuqiin hin gubanne wariin karabbiitti irraa fuudha namicha irraa fuudhaadhani wariin akkuma jedhame namichi hin amane wariin hin gale suuqiin namichaan gubattee jechuudha. Anama waan biraan jedhu obboleessi keenya abdiini haga qalbiin hawaasa islaamaa cabde namni beeka. Caba qalbii san irratti namni waan danda'u diqqaa guddaa waan qabu itti darbee har'a yoo ammootu wariin hagasi akkaawuntii keessa jiraatee inni kana mara osoo wariin kun akkana jiraa beeku. Gowwoomsa haganaa deemaa jiraate tokkoffaa innuu qalbii ummata islaamaa akkasi isa jaalatee san keessaa gubate takka jedha. Lammata wariin kunilleen barakaa wayiilleen qabu wanni akkas nama gowwoomsaan waa wanni jedhan kun. Anamma akka dhaamsaatti obboleessa keenya abdii tokkoffaa rabbi si haa fayyisu madaa tantee rabbi si haa qurcu namuu kanuma du'aa isii godhuu jira.
wanti kun dhugaa taanaan illee namni baasu hin isuma jarana gabaabse dogoggoree jira nalleen hawaasa islaamaa hawaasa oromoo kan dhiifama gaafate dogoggoree jira wanni jiru kana dubbiin dhugaa kana lakki dubbiin kun dara narra kaayanii abliki akkaawunti ay fidee asli kijiba maa kijibda jechuuni akatti mata na bar dubbiin maa wannummaa ragaa nama biraa barbaadan ragaa kan akkaawunti warii irra jiru ka isaatii mee asli ka harkaa qabdu ragammaan abdii geetaachoo wala haaydarii barbaadan illee waan jiruun seewwan abdiin maan mataan isaa lakki kuni kijiba lakki dhuga total amountiin inni akkaawunti isaa irraa qabu gaha waan inni kalee baase waan seene ennurraa seenellee banki statementii illeen hojii fagoo jedha dhiisaati total amountiin akkaawunti san irra galee amma achirra jiru wariin achirraa bahe wariin gugurdaan warii akkam akka ta'e kana gabaabatti dhiyeessanii abdimmaan gabaabsee fixuu ofirraa danda'a dubbitan lakki wanni kun kijibaami asliin dharatirra kaa'eemi yookiin shirasirra dalagamee yoo ta'e hawaasni kaleellee si jaalata ammallee si jaalata siif booyaara si jaalata hawaasni kan kee kanuma akka dhaamsaatitti dhaamanna galatooma yaanni ammootu rabbi takkii dhugaa hawaasa takkii dhugaa abdi rabbi habaasu kanuma wanni biraa wanni jennu jiru galatoomii asli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amma deemtu nu geetti haa yeroon. Alhamdulillah rabbil alamin. Doktor waa matakkan si gaafachuu fadha. Waan jettu kana keessa ragaa qabatamaan ma qabdaa mi'ati fi. Waan jettu kana irratti ragaa qabatamaan ma qabdaa miti hinje akka qalbii shakkiin na keessa hin jiraannetti waa dubbachuu barbaada. Barragaa qabatamaa qabachuu keessayyuutiin akka isin quraana fadhiisa haffazan sanitti haffazee kun osoo waa takka laala keessa ndotti harkanamaa qabee birrii miliyoona 16 200,276 birrii 409 saantima 79 gurame isin jedha araba kanna saantim. Haya waa mansi gaafadheetiin qaba beekaya. Namni amma lakkoofsaa gara ga'u kana inni amma haga yaalli yaala faqisa barbaachisu. Mana zeen hundatti afaan garagaraa hima mana kaanin miliyoona 7 hanqata jira mana kaanin miliyoona 5 jira reefa amma 4 jira ani immoo saantima wajjin irra isin deebi'a qabadha birriin akkaawuntii abdii irratti guurame erga wanni kun isa mudate as haga dheengaddaa yoomi gaafa Jawaar dhufuu jedha jedhe san duraatti guyyaa meeqamu Jawaar erga guyyaa 4 dura jechuudha. Guyyaa 4 moo 5 duraatti meeqa birriin akkaawuntii isaatti irra galee hangaafa guyyaa statementii isaa eegale bira ga'ee guyyaa 5 moo guyyaa 4 waan har'aa kanneen kana dheengaddaan dabalatu guyyaa 4 duraatti guyyaa 4 moo 5 duraatti baankii isaatti irra gale kaadhaaf kakalee minaaminii malee birrii miliyoona 16 200,279 birrii 409 fi saantima 79 yoo kana gad taate ani kalee kiyyatti gurgodhee yaalchisa mucaa doolaara 55 san anabbaaf isa shakkiin ka aaddisu irratti galee dhala kun hin ilaallatu doolaara 5,000 Abu Musa'ab bira jiru Abu enu ka Ameerikaa jiru Abu Mu'aaz bira jiru hin ilaallatu kaa'een bira jiru hin ilaallatu kaan hin ilaallatu isa qofa irratti ka gale isinitti maal matoo bamatoo kana irratti ani Itoophiyaan guutuu yoo abdii bira dhaabbatte yoo baankirraa dileet godhanii malee mootummaa waa wayii jira dileet godhee maqaa biraa kireet godhee fide malee never ever shilingiif sumunii galeef gabiif wajjin qaban waa hunda hojjechiise hunda miliyoona 4 miliyoona dubbadha waan feeta amma yaadda na baas maaliifin jebeeta eda anaa fi baaba shiriyaad wajjin turre haqiiqaa dubbachuudhaa fi dhumaatiin biyya teenya keessatti fi buqqaatiin jirtu kun qalbii fi funu cabseeti yaa rabbi akkam taana akkam maal taanaaf hawaasa kana wallahi haqiiqaa ka rabbiin argu jechuudha akkas ani nama qalbii gaarii qabu hunda keessa ni jira jee yaad harargee keessa akkas jira arsii keessa akkas jira walloo hanga horiilleen nama bira kuteen horiilleen dhumu takka keessa si galee bakka hedduu keessa akkas jira eeda obboleessi keenya dhufee miliyoona 7 hanqatee je sigale abdiin
Ana Sheikh Riyadi namoonni birallee ni jiran. Miliyoona 7 naan qatee je. Aboo wanni kun ammaan tana ifiifuu haalli amma keessa jirru kun waa hedduu takkaa wajji wal xaxaadha. Ifiifuu gartee rakkoo hawaasaa karaa hedduun dhuftee harkaanu qabdi. Gargaarsa kana akka nama gizee hundaa'u harka namni hundi itti kaayyatee dhiisuun kun sirriidhaa miti. Hayyuu fi beekaa biyya keessa jira. Sheekantu biyya keessa jira. Wanni kun dhimmi kun orgaanaayis ta'ee keessaan mari'atamee itti gartee yeroo xumuraatiif bifa sanii yoo sii guurrame irra bareedaadha. Yeroo nu kan ni jenneen jechuudha. Mana shari'aatiif. Amma maaliin arke Facebook isarratti kan inni maxxansee akka gartee namni uummanni islaamaatillee gartee hanga duraanii san caalaa bira dhaabbataa if duuba deebi'aa jirutti maxxanse. Miliyoona 7 tureedha. Amma moo ijoolleen mazmurii dhaggeeffataa deemtee makiinaa keessatti. Amma moo jaha gartee miliyoona 6 taatee. Viidiyoo qaba. Obsi mazmurii kun akka hunduutti itti baname kan. Awoo na fixachiise yaa doktor. Aanan garee fixannee.